namoota muraasa iyyuu haa ta'an malee asitti arguun keenya baay'ee gammanna. Kanneen akka Dhahaa Abdiifaa, Dr. Taaddasaa Eebbaa asitti arguu kootiif baay'een gammada. Waaqayyo bakka umrii dheeraa isinii kenne galatoomaa isinii. Isiniin ija banannee isiniin as geenyee baga jiraattan ittiin jechuun barbaada. Kanneen hafanis qabsoo kana keessatti wareegama guddaa baasaa kanas ga'an sababii adda addaatiif har'a kanas hin jirre jaalleewwan keenya otoo as jiraatanii attam gammanna ture. Garuu yeroo nuti hundumti keenya asitti wal geenyee wal faana ayyaana guddaa tokko kabajnu yeroon isaa fagoo miti jedheen abdadha. Akkuma sila kaa'ame dhaabni adda bilisummaa Oromoo akka dhaabaatti qofa miti kan ilaallee har'a akka dhaaba siyaasaa tokkootti kan wajjiniin hojjechaa jirru kanis immoo tumsa walii kennaa jirru jechuudha. Kun maali yoo jenne dhaloota qubee har'a as jirtan kana qubee isin ittiin baratanii ittiin as geessan kana bu'uura isaa buusee waggaa 27 dura waggaa 26 dura isiniin kan ija isinii qaree kan nama isin taasise eenyummaa keessan isin barsiise hunduma keenyaatiif kan karaa nuu saaqee dhaaba kana waan ta'eeti akka hangafa keenyaatti wajjiniin hojjennu akka abbaa keenyaatti kabajna. Namni tokko abbaan isaa maal isa ta'u maal haati isaa maal isa taatu maal abbaan isaa hin jaallata haadha isaa hin jaallata. Abbaa isaa irratti yoo qeeqee qa'ee yoo uleen itti darbatame eeboon yoo itti darbatame hin jaallatu. Nullee akka dhaabbilee siyaasaatti warri isaan irraa maddine warri isaaniin booda xurree isaan nuu bananiin adeemnee kanas geenye kabaja guddaa isaanii qabna. Ammallee gara fuulduraatti wajjiniin hojjechuudhaaf hawwii guddaa qabna. Tariitii maaltu beeka? Yeroo itti aanu bakka kanatti yeroo wal arginu akka dhaaba adda addaatti taanee otoo hin taane akka dhaaba tokkootti walitti baknee iddoo kanatti wal arginu ta'a. Filannoon keenya fuula keenya dura jira. Akkuma Jandaawud sila kaasan biyyi kun keessumaa Oromoon eega cabeen as mootummaa mataa isaatii qabaatee hin beeku. Ka isa saamee deemu malee, ka isa dhiitu malee, ka isa hacuucu malee, ka afaan isaa balleessu malee, kan eenyummaa isaa balleessu malee mootummaa kooti ka jedhu hagammaatti buufatee hin beeku. Garuu ji'a ja'a booda dhugaadha isiniin jenna. Ji'a ja'a booda dhaabbileen Oromoo walii gallee mootummaa daangaa Oromiyaa kabachiisu, seenaa Oromoo kabachiisu, eenyummaa Oromoo kabachiisu, mataa isaa ol qabatee akka inni deemu kan taasisu mootummaa mataa keenyaan dhaabbanna kan jedhu abdiin qaba. Maqaa Oromootiin daldala, maqaa Oromootiin waan meeqa hojjeta. Imaana isaanitti kenname galanii nun barbaachisu sabboonummaan nun barbaachisu jedhanii dhiitanii karaa irratti gatanii salphinaaf dabarsanii kan kennan jiru. Yeroo iddoo kanatti lammata yeroo wal agarru mataa keenyatti mootummaa mataa keenyaa qabaanna kanaaf dadhaa. Akkuma sila ka'e dhaaba adda bilisummaa Oromoo wajjin wantoota hedduu wajjin waliin hojjechaa jirra. Sirna federaalizimii irratti eenyu wajjin illee araarama hin qabnu. Sirna federaalizimiitti qabuu yoo jiraate daangaa amma jiru kana nam diiga yookaan akka durii sanitti deebisa kan jedhu yoo jiraate abadan hin danda'amu. Kana warri firaas warri diinaas dhaga'uu qaba jennee kun ifa ta'uu qaba. Kanaaf kanarratti adda bilisummaa Oromoo ejjennoo inni qabu waan beeknuuf nus akka Koongireesii Federaalaa Oromootti ejjennoon keenya kana wajjiniin tokkodha. Wajjiniin hojjenna, wajjiniin qabsoofna. Waa'ee afaan keenya, waa'ee seenaa keenya, waa'ee eenyummaa keenya, waa'ee aadaa keenya irraa eenyuun wajjiniin illee araarama hin qabu. Kanaaf dargaggoonni kun warras jirtan wanni isin jabaattanii irratti hojjechuu qabdan tokkummaa keessan eeggadhaa. Ammaan booda gara filannootti wayita deemaa yerootti siqaa deemnu gidduu keessanii ta'u karaa kaasuudhaaf jeequmsa kan kaasuudhaaf ati ilmoo baluuti ati immoo gama sanaa dhufte ati bishaan sanaa dhufte ati immoo kana guddee guddatte kan isin hin jedhan illee isin gidduutti ka'uu danda'u. Isaanii jabaadhaa ofirraa ittisaa. Warra gandummaadhaan amantiidhaan adda addaan isin qooduu warra barbaadan booddeetti warra isin deebisuu barbaadan irraati jabaadhaa of eeggadhaa.
Maallaqaan illee kan isin bituu barbaadan jiraachuu ni danda'u. Maallaqicha fudhadhaa kiisii kadhadhaati garuu sagalee keessan immoo uummata keessaniif kenna. Maallaqi sun eessaayyuu hin dhufne abbaa keessan irraa qotee bulaa isa ofiisaatiin waan nyaatu dhabee garuu gabaa baasee isaanii kennu irraa jiru fudhadhaa waan argattan. Garuu immoo alalfatanii gara firaatti garagalanii liqimsu jedhamitiire akkuma kana isa fuudhaa kaa'adhaati sagalee keessan immoo dhaaba keessaniif kenna. Garuu kanaati amma warri Finfinnee keessas warri jiraatan guutummaa Oromiyaa keessa yookaan Itoophiyaa keessa warri jirtan umuriin keessan waggaa 18 ol warri taatan waraqaa eenyummaa fudhadhaa kiisii kaa'adhaa. Isaan booda gaafa galmeeffamuun gaafa dhufu hundumti keessan naqaati galmeeffamaati. Isaan booda gaafa sagalee kennuun gaafa dhufu sagalee keessan saba keessaniif uummata keessaniif kennaati ittiin bilisummaa keessan gonfadhaa. Yoo kana ta'uudhaa baate amma sanagaa nu bituudhaaf jira. Maqaa keenyaan kan daldalu hedduutu jira. Kanarraati of eeggadhaa. Wanta nu isiniif jechuu barbaannu inni dhuma waa'ee daangaa keenya, waa'ee afaan keenya, waa'ee eenyummaa keenya, waa'ee Finfinnee, waa'ee eenyuunsa jedhan. Kun hundumtuu kan inni hiikaa argatu sagalee keenyaan mootummaa mataa keenya yoo hundeeffanneedha. Kanaatiif itti jabaadhaa isiniif jechuu barbaanna. Kanaaf iddoo kanatti dhaaba adda bilisummaa Oromoos haa ta'u dhaabbilee biraa maqaa qofaan otoo hin taane dhugaadhaan uummata Oromoof warra hojjetan hunduma isaanii wajjiniin hojjechuudhaaf fedha guddaa qabna hin barbaannas. Kanaaf sagalee keessan yoo feetan kaafaa'uuf, yoo feetan paabaa'uuf, yoo feetan abaa'uuf abbaa feetaniif kennaa. Oromoo duwwaaf kennaa. Warra maqaa Oromootiin daldalu warra isin gurguraa isin saamaa as bahe har'allee isin saamaa jiruuf sagalee keessaniin kennina. Gaafa sana qabsoo isin itti duutanii itti abaaramtanii intarhaamee jedhamtanii ittiin qorqalbiin keessan akka cabu taasisamaa as ga'e kun kana gaafa sana hiika argata. Kanaatiif dargaggoonni keenya tokkummaa keessan eeggadhaa. Olola isin gidduutti oofamuu danda'u irraati of eeggadhaa. Hangafoota keessan kabaja qophii filannoodhaaf qophii abbaa mirga keessanii ta'a fayyaa ta'a galatoomaa isiniin jechuu barbaada.